Amman baabatiin aadaa itti footoo kaatanii itti eegtan. Wallaahi wa barakaatu. Mata duree walalootiyyaa ijoollee zamanaa jette. Assalaamu alaikum salaamtaa dhiheesse arrallee deebinee bar wal nu garsiise warra nu daawwatuuf dhufe kana hundaa'u aboo irraa haasee. Tottolfadhaa ta'a hin rakkatinaati zanaa fataa ja'a meega gammadaati garuu booda miti ammoo ol taana hagan an walalootiyya tana fixadhu hamileen qusatina. Alhamdulillah kunoo geenya irraa baga nagaan dhuftan welkaam jennee jirra guyyaa gammachuutii beekaa guyyaan irraa xiqqaa fi guddaadhaan haadhaaf baagenya isai baga dhuftan keessummoonni keenya. Meeti kon dubbadhaa waa'ee zabanarraa guyyuma guyyatti waan raajii agarraa ta zabanaa tunfaan adda ta durirraa ibliisis fe'atee barqee gandarra isin fuudheen dabriin awoo jalaa gora. Nama waliin fixee aboo kun darbamaan hunda wallolchiisaa kana fuudhee kanaan ban namni canqame ifirraa dadhabee anuu mataan kiyya isumaan na gubee. Shayxaanni maraatee ganda keessa ka'ee bakka hunda jira hararratti bahee sheekuma fakkaataa daawaa sitti godha humaan sodaatinaa isin biran dhaabbadhaa Allahu akbar jeeti si gorsaa bar inumaan goomu akka nama karaa sirriitti si yaamu dhugaa hin sayinii dubbiin isaa kijibaa jalaa as deebii manni isaa azaaba. Biizii fin godhin hin cinqaminiti masgiida maal goota manuma salaati dhiiftullee ni ta'a humaan taatu atu ta duraan daleedee'u jannata sineetti. Allahu akbar si kaasee qabbana tanatti barsu biin hin dabru hanga ganamatti ifiifuu si dhukkubaa maa cinqamtaati suutuma salaataa boora fi usiiti. Jeeti si dhowwaa ibaadaa rabbiirraa manni isaa azaabaa duraanuu beekeera ifii bar jallatee si jallisuu deema dhugaa si fakkeessee sobatti si waama. Ammas nin dubbadhaa waa'ee zabanarraa waa'ee dardararraa ammas waa'ee dubiraa likkilikii isaanii ittiin himaarra. Haga nan fixadhuu barnee eeggatanii hoggan asirraa biyya silaanan dhiisanii akka isaan nan tunne narraa dhowwitanii bakka akkas taanaan hin sodaadhu'anii. Dargaan tokkos qe'ee darsa isaa guurrate taacoree soddoma as jala kaayyate keefiin isaatilleen achi ilaalti labbaa harka tokkoon ammoo qofoof irra qabaa sanuu ja'a deemaa oluluun irraa hedduu ajaa'ibaa. Takkaa jira ammas tasaa hojii deemtu ishirratti guuraa darsa isaa guutuuf bar akka eegeeti isa jalaa naftu maa akkana taate hiriyaa ta'e ilaaltu jalaa fi gogii yaabada maraattu. Yaadni isaa qamaatii ammallee sijaaraa yeruma hundaa'u inni ni haraaraa yaa dhalaa muslimaa mee eegaa ifirraa haa akkanaa kana heerumtanii har'a warra keessanirran kaayinaa kasaaraa. Allahu akbar inuma amma faa bar jigaal fixate deeratti ol beetaa jiqilfatee waa takka hiyyaatu jimaa isaatti jira abbummaa manaatu isa tahee jira. Allahu akbar abboodhaa fi ayyoon karaa bananii fi waa hundi godhanii buna dhaabanii fi haadhaaf abbaa biratti akka fedhan ta'anii barcaa isaanii malee irraan kaayyatanii. Allahu akbar fikir biloo kawwattu bariisaa manarraa yaa'anii eenyu ol deebisaa barca bocolii fi waan fokkottuu keessaa aybiitti fakkaatti yoo dhabaman tasa. Yeroo xiqqoo uudanii kukkufaa isaa sombi gurraachome haphatto qomti isaa doktor Ustuu naatoo raajiyuun si aanasaa hin dee'ala doktor Iyyaazanallat eessaan baasaa yoo kushiinaa beeti xaqaannaa sharariit beet gana bubbate. Daddarri ammaa baryaanni isaa qamaatii lulluu isaa malee quban qabu qaraatii ciqilfatee duma jimaa isaatti ciraa jidduudhaan mirkaanee fiiftee heeti jira osuma qabamuut fooqii meeqa jaarraa meeshaas bani naqaa deemee Dubaay irraa boodammoo wayyaa'ee hogguu laaluuf bira mana isaa keessaa gangalatu jira. Bariin irraanfannee teetilleen hin kaasaa tadhiiraa dubbadhee te maaliif hin dhiisaa irraan hin qabinaa itti ganna dhiisaa tokkuma tokkoon isaan irraa baasa. Allahu akbar yaaba baafattee fuutee godaan dhootte huccuu qalloo takka dirqiidhaan kaayyate hobii akka taakuu takka irra dhaabbattee dheeratte samii keessa kutee daaraa fuula dibdee dirqiin addeessite hidhiin isii dhiigaa shayxaana fakkaattee atuu dura fiidaa bar osoo agarte. Allahu akbar huccuu irraa baaftee ganda keessa qullaa waa takka sodaattu bar hin qabdu saala kaan dalagaa dhiisee gama isii ilaala kaanis osoo laalu kufee bu'e boole. Allahu akbar bar qulluma deemti ijaaba baafattee nama jallisuudhaaf ganda keessa kaate osoo isii laaluu mormi nu jallate irra siif gaariidha bar osoo nu dhiifte. Miskiina wallah wayyaa haadha badii dalagaa hin qabdu dalagaa nu gooti wanni ishiin barbaadu duraanuu komantii achi hin laalin ameegama isiiti khayrii dalagattan isin jalaa saamti yoo ni fi ajumtee magaalaa gabbuute xiqqoo akkana jennaan ijji irra buute ammallee deebitee hoggaa ishii laalte khayriin tante haate ishii jala kutte nama goomsuudha dalagaan isiiti bar nama jallisuu dalagaa godhatti yoo adabatti immoo nurraa adabatu yookaan immoo ishiin karshaallee haaseentu waan akkan dhageessu haadhaaf abbaa ishiiti hijaabuma kana harkaa isaa jibbiti yoo hayyadhu jettee inumaa si loltee ammoo waa jiraa hin dandeenyu nuti kabajaan dalaadhaa hijaaba isiiti oowwu yoo jiraatis yeroo qabbanaati hijaaba niqaabame yoom irraanfattee akkanaan bareeddii dhalaa muslimaati yaa dhalaa muslimaa hijaaba jabeessaa hoggaanis arga shayxaanis hidheessaa yoo ati eeggatte hijaabaan naamusa kuunis gaqabataa hoggas ija isa rabbii si ajajaa hijaaba kaayyachuu ragaasaa barbaannan quraana banachuu yoo hin baratin barachuudhaaf yaalii suuraa azaab dhaqii banadhuuti ilaali. Gorsa kiyya kana dhagaye sirritti dalagii shari'aa ta'etti ammoo yoonif diddee qullaa deemte ati sumaatu if naqee barcinqii biraati hedduu takkan isin dheeresse dhiifama naaf godhaan jaadi deebisee keessa garaa kiyyaa rabbiin qorgaadha rabbii jechan isin hundaa'uu jaaladha asumatti dhaabaa isin dheeresse walitti deebinaa yoo wal nu garsiise guutamaa walii bari maqaan kooti isin jaaladha rabbumaaf jechaati assalaamu alaikum hanguma asiiti. Sagantaan teenya akkuma itti tuuftatti jirti sagantaa gabaasa madrasaa Umar bin Khattaabii fi eebbaatu akka dabalaataa turuu hafee
Dia tak kaji tuan. Sedikit itu lupa. Kata. Gabaasa madrasa Umar bin, mana madrasa Umar bin Khattab. Ini Wala dati santai